Qansaraa gulliitii bakkee jedhamu jira magaalaa Naqamtee keessa achiin hojjedhan ture. Namni kam irratti hin beeku. Ergan beekame rakkinni koos beekamtii koos akka jirutti ta'e maal gochuun qaba jettee teessee yaaddee furmaata isaa argattetta. Qamisii tokko bitee fi isa akka uffatteettidha kan ishiin dadhabdee mataallee akka dhaatteetti kan na gammachiisu. Gaa'ela keetii yeroo namoonni haasa'anii koomentii yeroo godhan nan arga. Mee tarii sarratti waan jechuu barbaaddu yoo qabaate. Itoo harka koo laaltee harki koo ciccitaadha. Taa'ee millaacii bitee galee sa'aatiin itti bakka birrii 10 nawwita bakka baajaajii gaafa namni baajaajii keessaa bu'ee birrii baajaajii kaffalatu nawwita dhaabbattee amma birrii 10 kiisii keessaa dhaabbattee in ulfaata. Viidiyoo sana hojjettee booddee kan itti argatte beeksisaanii qarshii itti argatte maybe abdiisii kenneera abdiisii horeera sitti horeera amma immoo si jiraachisuu danda'a. Afaan hin beektu nyaattee dhistee kee namni siif hin beeku beeluu kee chaalenjii baay'ee qaba ijoollummaanii. Afaan Amaariffaatiin hojjedhu Oromoo waan akkasiin beeku. Akkuma naqeettiin deebi'ee peestaalii baadhee dhaqee isumaan hin deebi'echuuf hin danda'ama. Ammoo waggaa tokko gidduutti waan milkooftuun qabdu.